kaasee ka'ee maaliin jedheeni nan dhufe jedhee tanan garuu immoo yoo nufi sima faana jiraachuun barbaada malee nam as deebi'uu hin barbaadu biyya kanattis habadaan hin jedheen. ከዛ ጀናንን ማልቀብደ ጀዴ ዱረና ጋፋቴቹን በቃ ጅሬኛ ከብጅራቹ በርባደ ምናምን አንጀን አንጀደን ኦቱ አርቲስቱ ጅሬኛ ከየ ከሰቱ ጅረ መሌ ኦፍ ጅራቺሱ ይናደቡ ዮም ብየገሌ ግን ደግሞ ኡጋዳና ጃለቴ ታናም ብየገሌ አከነ ጅራቺስቱን በርባደ እንጀደን ከዛ ጀናንን ትኬቲ አንገ በርባደ ናምሩ ደንደው እንጀደን አንገ በርባደ ከንጂያ ለማቲስ ከንቶርበኒ ከንጉያ ሰዲስ ናምሩ ደንደው እንጀደን ዋንጀዱ ላሉፍ ጀቹን ከሳ Jennaanin bakka kootu naan jedhe kootuutoo hoteela kireeffanneet hoteela maatitti osoo hin himin kootuutoo hoteela kireeffanneet isaan booda hoteela keessa turree ji'atti guyyaa 3 naan jedhe inni gara guyyaa 5 naan jedhe guyyaa 5 hoteela keessa turree gara Dubaayitti deebitee isaan booda jireenya bareedaa wajjin jiraanna bakka waan gabii nu gashu tokko amma argannutti dabbaru jechuun taa'uun bakka biyya keessa taa'uun barbaachisu kootu ta'u hoteela keessatti bulleeti guyyaa 5 fi hoteela keessa turre deebita gara Dubaayii inaan jedhee biyyarraayis inaasofsiisa biyyarraayis daariktii inaasofsiisa ani mootu akka inaasofsiisu nama biyya keessaa obboleewwan koo jechuudha nama sadi obboleewwan koo tan itti haasofsiise obboleewwan koo wajjin dhaladhe kan biyya keessaa saniin wal argina jedheen siistariin koo ishiin na bukkee immoo galuudha heddii finfinneetti wal argina jedheen finfinneetti wal argina jedheen kasaa ishii rakkoon qabu ምናምን jettee har'as bilbilee siistarii koo dhukkubee ture na dhukkubee ture ምናምን kanatti si jalaa badii jettiin wuyyaanaa kee dhukkubii naa fayyiteere amma bakka injira mitire bakka kursii naa nyaattee misaa naa nyaattee naa dhuftee naa raftee naa kaatee jedhan jechuudha isaan sanii jechuudha anan garuu galgala odufee na ganama odufee na dubbisee deebi'ee galgala dhiisa qaama bakka dur guyyaan naa bilbilaa ture. Amaadha. Kanada. Kanatu jira. Bakka. Kanada wiku. Walumaa galatti. Nama garraama dhugaa rabbi. Kanarra fattanuun xuruudha yeroo tokko. Fattanuun xuruudha yeroo tokko. Anaan na qabee jiraani turkii? Arreen turkii na qabu dura baay'een jaaladhee ture wiikuudha. Maaliif baay'een jaaladhe? La sinkamne baay'een jaaladhee ture baay'een laphee kootii isa dhugaa jaaladhee ture baay'een jaaladhee ture garuu jechuudha wiikoo akkuma jaaladhe sanii dhugaa waaqa jiraata duraatu bilbilli isaa bilbilame taananii hojiin hojjedhu san lafa godheen jalaa kaasa ture misaa dhiyeessa waan jedhadhe dhiiseen haasa'eenii ka'eettiin misaa koo dhiyeessa ture hamma garuu haraamii natti ta'e hirmii natti ta'e jechuudha bilbilus dhiyeessus kaasus ምንም አይመስለኝም ማለት ነው waa tokko jechuudha bakka dafeen of deebisena ሰሞን አስቃ ከነሞ ችግር ብቻ ነጥ ያዘው ቀበ ቤት ዱረ ዋይ ችግር ምናምን ነጥ ናዘው ዋው ረቆሳ ነጥ ያዘው ዋው በቃ እንጀራ ምትሬ ናማይኑ በተምትሬ አኒ ዝም ይጀዱ ምናን ኮልፈዮ በርባደስ ነገሪ ናራገር ክርቦ በርባዴና እንጀራ አኒሞ ወሱመን ኡመሳይን አርኪኒ ሀማይት ባሱን በርባኒ ቪዲዮ ከነሲተርኩን በርባኒ ሰገሌሳ ከነስ ቴክስት ሰሙሉ ነብረጅ ይተርጉን በርባኒ ጋሩ ኡመ ጆሌ ከና ዋኒን ጎድ አርጉን በርባዴ አክሲዳ Beektaa rabbi nama jaalattu tokko fattanuun baay'ee barbaachisaadha. Lakin inni akka isaa xaraadaa ta'ee nurratti fayyadamuu barbaade beektaa. Baay'ee ulfaata. Kanadha ture. Nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Baga fattamtee garuu jireenyi keessa yaalaa isidha. Si jammar fattanuma toliis ta'eyyuu kadhannaatu gooteyyuu calootiidhaanii baddan baasta barnamni kun kan kee ta'uu dhiisu inuu adda baafatta miidhamta malee. Garuma baga fattamtee waan xuruu gootee baga of eegde baga of hambifatte maalsi godha hoteela si duukaa bule si duukaa ciisee wajjin wal qunnamti saalaa gootanii deemtan isaaf noormaaliidha wal qunnamti saalaa gochuun maafitti hin argitu sattam viidiyoo sagalee isaaf namni kan itti ergi viidiyoo fatte itti naqaanu. Yeen garuu
nan ergaaf jedheen har'ayyuu qoyinaan jedhan beekta qoyi waadhuma isaa baruu barbaanna qoyin erginaan jedhan ishii takkaanii akka malee akka addafaa jira mata ekisti jedhan ishii takka jechuudha. Xiqqoo ishii bakka jaalala keessa gashee bisheessee birrii bakka hin jira miti biyya arabaa waan jiraniif ishii kana wal argina waan jedheen ishii saniin immoo bakka sin jaaladhaa si malee hin qabu erga wallollee turree jirra walitti sinaa deebisunnaan walitti deebi'uun barbaadu jedheen teekistii tuutu jira laa viidiyoo waraabanii naa ergan isheen kun bilbiluma kootidha bilbiluma kiyyarra jira jechuudha himuun biraan qaba himuudhuma isaaniin jechuudha isa san immoo sagalee kee odoon dhagahin akkamiin asifaan haasaa naan jedhe isaan biraatiin immoo sagalee kee osoo hin dhagahin akkamiin kunoo sagalee dhaga'ichee miti nan viidiyoo si arguu qoy lubbu isheen nuufa xumurtu qoy isheen nuufa xumurtu simutti deebitaa hojii dhafaan ta'eef darbatamtee gadi buuti isheen kun gaaddise gaaddoo Muyitirraa ka'i lubbunatu muyitii si godhe. miyuutirraa of kaasi beettee miyuutirraa fi hin kaastu gaafa miyuutii goote maleeti wish Kunorraa kaasee numtu. ishee Isiniif deebi'ee annaa daddafeensinii xumuree sokkaan mallee nagaa amante annaa isheen beellamteen guyyaa tokko naqqamtetti si arguun barbaada jetteeni achi booddee asirrattidha kanan dhaabbadhe. Yaa eeyyeen lubbu akkas. sirriidha wal qaxaruu irratti dhaabde Hin dhufee naqqamteen hin dhufee inni naqqamte keessaati nama waliin mana nyaataatti nama wajjiniin wal lolee jira ture isaaniin miliqeetu gaafa naqqamteen dhufu isaaniin miliqee gala ture. ishee Achiti booddee isheen eenyu sinitti mekkanii nama hajii wallan immoo laa qoy kaasitti muuf hin jedha. ishee Achiti booddee isaaniin miliqee galaa ture lakkaanni duraan gaafa naqqamtee dhufu hin dhufe gaafa isheen waamtuun sana hin dhufe jarri suni jechuudha warra inni duraan lolee mana nyaataatti wajjiniin wal lolee jiru suni akka carraa hin arganiin. ishee Gaafa arganii galgala iddoonni algaa qabatee bule arganii ganama gaafa inni mana algaa sanaatii ba'u jechuudha. ishee Qabanii ishee hojii wal arganiiru laa inni ganaa wal arguuf jedha ture kaa dhufee algaa bulee guyyaa kana wal arguuf jedha ture ishee wajjin. ishee Jarri immoo dhufaniitu galgala akka inni dhufe arganiitu balbala irratti barii eeggatanii yeroo inni manichaa ba'u. Achiti booddee ganama gaafa inni mana cufee mana algaa sanaatii ba'u ukkaamsaniitu baajaajii keessa galchan. ishee Achiti baajaajii keessa galchanii iddoo namni hin arginetti isa geessanii jechuudha. ishee Caccabsanii moobaalii inni kan biiroo kennameefis kan biraan jira ture normaalii maqaan isaa silkiin harka jira ture bilbila lamaan sana harkaa fudhatanii isa immoo achitti caccabsanii uffata irratti ciranii qullaasaa isa hambisaniitu achitti dhiisanii biraa deeman. ishee Achiti booddee poolisoonni dhaqanii achitti arganii achi booddee poolisoonni arganiitu qabanii isa mana hidhaa geessanii beektaa maaliif mana hidhaa nageessitu jennaanii qoratamuu qabda maaliif akka reebamte maaliif kanan dura balleessaa maalii akka qabdu qoratamuu qabda jedhaniitu mana hidhaa geessanii bilbila kommo sammuutti beeka ture. Bilbila koo sammuutti beekaa kan poolisii irraa naa dawwaleetu ani mana hidhaan jira akkas ta'e hin jira gaaddoo koo maaloo kottu na ilaalimna naan jedhee naa dawwalee qullaa koon jira uffatallee narratti cicciranii naan jedheennaani ani immoo sijjammara ofii kooyyuu mana namaadha kanan jiru kaardii birrii shaniyyuu waan ittiin guuttadhu hin qabu waan ittiin uffata bitee geessuuf miti. ishee Achi booddee yaa waaqayyoon jedhee bakka baay'ee man gammade la inni naaf gadditi seetu silkii poolisii irraa natti dawwale angaruu gammachuun koo gammachuu darbee baay'ee man gammade maaliif jaalala keessa nagalcheera beekaa jaalala keessa dhugaa kaardiillee naaf guuta ture kaardii waan ani ittiin guuttadhu hin qabun ture kaardii ofiisaadhaanii kan torbanii paakeejii naa bita ture silkii ishee xiqqoodha waan hin fayyadamu gatii ta'ee fi paakeejii masaan sagalee naa bita. Achiti booddee beeqaanis namni kun bor nama na fayyadudha beeqaa jireenya mana namaa keessaallee nama na baasuu danda'udha jedhee yoon barnoota koo addaan kutellee nama na jiraachisuu danda'udha jedhee sammuu koo amansiiseen isa jaalladhe ture. ishee
Achiti booddeenni kee dudduuba deebi'ee akkasitti muudiin irratti qabatee isheenis akkas gooteeni achiti ishi bakka nan dhufan jedheen gaafanne bilbila naa bilbilu ጓደኛዋ koo sanaani akkas akkasidha abaluun gammee jedhama mucichi akkas akkas ta'e mana hidhaan jira naan jedhee bilbila namaarraa naaf bilbilee kottumee akkuma inni ta'edhaan eelaallatiin jedheen ijumaan nan eelaallaan jedheen achi booddee ishi jetteetu mana barumsaadhaan dhajennee baanee daftarii keenya mana namaa kaanneetu hin dhanne mana hidhaa san gaafa mana hidhaadhannu paantii fi shurraabii ciccitaa malee wanti tokko irra hin jiru qullaasaa jira ture. Paantii uffatee mana achi keessa deema? Dhugaa rabbii laa dhugaa rabbii shurraabii irratti cicciranii surree irratti cicciranii irraa baasanii paantii fi shurraabii ciccitaa turraa jira ture. Achi booddee nu ta'u ilaallee beekaa waaqayyoon akka faradu yoo malee an baay'ee gammadee kolfaa deebinee galle dubbisneeni achi booddee sanumarraan beqqaatii inni jaalalaan na miidhee anarratti nama kan biraa jaallatee jaallachuuf ka'ee duuriyyummaadhaan dhugaa rabbi akkasitti akkas na godhee narraa adda ba'ee waaqayyommoo akkasittiin adabee adabanni adabamellee ija koodhaan na argisiise beqa kana turee siin jechuu barbaada yenee fiqir. Akkam taatan dhuma kanarra immoo maal siin jedhe ergasii gaafa dhattee gaafattee maal jettu maal jedhe? Wayyaasa akkamti dhaqee fudhatee poolisiin akkamti gadhiisee moo Addis Ababaatti deebi'e? Addis Ababaa mini bakka inni jiraatu baakkoodha. Baakkoo sanatti akkamti deebi'e? Hin beekan ergasiiti. Achi ergan naqee ilaalee sanaati bilbilli isaas inni duraa jalaa badeera. Achi booddee jarri qafa wajjin harkaa fudhatan miti silkii lama harkaa fuudhanii warri reeban sun. Achiti booddee an ergasiiti deebi'ee waliin agarree egaa jechuudhaan ji'a 7-8 dura onlaayinii karaa FB akkamitti akka inni addina godhan beeku haayinaan jedhe dhufe. Achi booddee maaloo lubbuudhaan jirtaan naan jiran jedheen achi booddee maalirraa jirtaan naa waaqayyo fagalatu kunoo jireenyi koo jijjiirameera an akka kaleessaa nama waan ittiin kaardii birii guuttatu dhabneeti waaqayyo na gargaaree kunoo amma waaqayyo na yaadatee anis iddooma namaan jiraan jedheen eessa jirtanaan jedheen. Eessa jirtanaan jedheen nani an biyyaan jiru beekaa deemeeraan jedheen akkamitti deemte mana namaadha kanatti jiraattuoti maaltu si gargaaree jennaan deemte naan isa waaqayyotu beekaa naaf iyyuu gaaffiidhaan jedheen. Innaa anillee kuweetiin hin deemaa jira beekaa piroosesii fixeeraa beekaa walitti deebina gaaddoo konnaani dhugaa ittaayin jedheen dhaqiiti warruma yeroo baakkoo jiraattu baakkoodha nama kan biraa wajjin ciistaa. Guyyaa nama kan biraa wajjin siree ciisaa ooltaa kan nama kan biraa wajjin siree bultaa naqqamtee gaafa dhuftu nama kan biraa qabda finfinnee gaafa dhattullee akkuma kanaa finfinneettillee akkasuma nama kan biraa qabda ati jireenya foon keetii gammachiisaa turtee waaqayyommoo akkati namititti nammiinee kanaafiyyuu ansiin sin barbaadu.